Nageenya irraa jaalladhu waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa keessanii nagaa kootii galata waaqayyo. Har'a hojii gabaabduu tokkoon qabadhee dhufe yeroo baay'ee gisee biyya keessa jiru warri biyya Arabaa lukkuu tokkotti iddoo afuritti qofa addaan baasa akkamitti addaan baasa akkamitti iddoo afuritti adda baatu lukkuuni jedhama jechuudhaan jechaan ture. Isa ilaalchisee mee har'a lukkuuwwan iddoo kana hin jiru baay'ee lukkuu afurtu jira jechuudha iddoo kana. Lukkuuwwan afran kana akkamitti iddoo lukkuu takkitti iddoo afuritti akka itti baasnu ilaalla wajjumaan na duukaa ture. Gana maashini cabbii qabdi taali keessa. Ishii kana irraa murra jechuudha. Morma ishii kun irraa muramte. Kana booddee amma iddoo afuritti adda ishii baasnee jechuudha. Ishii kana immoo ishii kana iddoo kanatti. Cabbii waan ta'eef baay'ee qorra jechuudha. Kana firiijii keessaa waan ba'uuf baay'ee isaa qorra. Namaaf hin qunca'u dafee. Sekarang temu belajar asyik kan itu lah. Asyik kan terus mesti fokus lah. Era il lukkuu tokkittiin tokko lama
sadidha afur kuni xumuratee jira jechuudha. Iddoo miicamu gadi ishee asii lammataatti. Sushi sirraa maqaa. Iddoo ishee bakka kanatti. Nuti iddoo 12tti adda baasnee hojjanna. Itoophiyaatti asitti garuu iddoo afuritti bicha adda baasan jechuudha. Viidiyoo kana hojjaallattan immoo sheek laayik sabskiraayib godhaa ishee hundumti keessanii. Kuni taphaaf garuu itti yaadillee osoo hin taane xiqqoo ishee itti jabbaramuu dhumaaf jecha walatti dhufan immoo isayyuu daanqoo hojjettamu viidiyoo hojjettanaan jedha. Gara kanan duraan beeku iyyuu tureen iddoo afuritti akkamitti adda baate lukkuu tokkitti jedheen yaada ture. Garuu amma yoo arganii miti kana kana. Iddoo kanatti immoo lukti ishee dirqamarraa jiru qabdi. Nama rakkisdi baay'ee xiqqoo yoo wanti ishee kan malee yommuu itti raawwattu itti fayyadamta jechuudha. Inni adiin kun immoo irraa kan qabu. Biyya keenyatti argamachaa hojjetamti lukkuun garuu asitti billaadhaan malee ingitii lukkuu taatee fi waan biraa taatee jiru waan beeknu hin jabaatti fooshee waan ta'eef. Kolfina ishee eeguma gabaabduu ta'eef illee mul'atu mata. Baraduu waan qabuuf baay'ee nama rakkisa. Akkatti soomidhaan namni kana hojjeta. Afaan isaa hin soomne harkaan isuma hojjenne isuma bubbukee jira garuu ingitii waaqayyo keessa keenya hin beeka. Urgeeffachaa amma soomnas galata sillaasee garuu soomuu danda'u keenya iyyuu nuuf eeyyamamu isaayyuu eeyyama waaqayyo nu ta'u isaayyuu baay'ee namatti tola. Yoo tokko tokko silaa nuti hin hojjennu qammas akkamittiin hin jedhu. Ilaadhaaf taananii nan hojjedhaa garuu hin qammasu al tokkoon itti godhaa ashaboollee jechuudha. Isaas jiranii kan al tokkotti godheen ittiin baay'isu jechuudha. Sababiin isaas yoo hanqate abbaan barbaadutti dabalatee nyaata waan ta'eef biyya keenyatti ashaboo baay'isanii nyaanna waan ta'eef ummatti baay'ee hir'achuu wayyan jedhaan jechuudha. Maaliif sababni isaas qammasu waan ta'eef kana kana maladhee kanan jechuudha malee yeroo baay'een keenyaa silaa gisee hojjennu ashaboo qammasuu hin jira akkamitti soomna jennee yeroo naasofnu hin jira jechuudha yeroo dhiphannu hin jira jechuudha na hin dhiphatina waan hundumaaf iyyuu mala balattan dhiphatina si hin jira niiti dhuftama zin jedhee suma hojjedha. Naam. Katale. Sorry no masaati subatti. Naam. Kan amta nadini mana deetini? Sa? Ano isa batiksean? Hello ya bye Nadine. Tashuan. Ya عليك ان شاء الله. Like, madam,
ይሄ ሁለተኛውን ጨርሰናል። ለማፋስ ጥሙር ይገራል አማ እሺ ከናፊ እሺ ከንኩና ለማጀቹ ዴቤን ፈሞነ ይጋ እሺ ጥሙራቱ ነው ከጀቹ እሺ ጥሙራ ትኛው ጥሙራ ይጀራ egaashin kun ishee xumuraati jechuudha. Warri biyya keessa jirru akkanatti hojjechuu hin dandeenyu. Maaliif farasanyaa abbaa warraatu nyaata yookiin immoo haraadii cimatti ta'e kun farasanyaa inni hin bahu jechuudha. Gaafa qophiyaa illaa maqwaada shamarree hin baati rakkoo qabu garuu farasanyaan nuti akkanatti jennee ta'e jechuudha. Biyya keenyatti kan namni baay'ee nyaatu asitti lukkuu takkitti nama afur bilchaatu nyaata jechuudha. Nama afur qofatu nyaata. Biyya keenyatti lukkuu nama baay'eetu nyaata. Olii gaddeemu silaa isheen kun ishee xumuraatu warra biyya namaa keessa jirtan ilaaluu dandeenya. Itti takka dhufte ilaaluu من بدو داو ابن مريض لا هلا انت بالله اللي مريض ماما هيا الدوامينات هيا عندك واحد في بنادول خالص namni bira dhaabbannaan danda'een hojjedhu isheen alaante deemu. Anaafillee miti sarratanyaan isheen jirti Itoophiyaawwan ishii dhangaltee loltee deemu malee waa'ee kiyyaallee isheen gashu. Isin tokko jedhanii yaadu waan ta'eef jechuudha. Akkasitti hojjetti jettee himi dhugaa miti ishii isinitti fide. Intala ishee dhiyeessanii jedha. Isinitti agarsiisni qaba. Kun ishii xumuraati. Moo asitti agarsiisuuf osoo hin taane tarii amma fakkeenyaaf warreen haaraa biyya haasamaa dhufan akkatti hojjetu hin beeku. Garuu haala salphaatti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Haala salphaa ta'een jechuudha. ولا ملالات ولا مقعدش ولا فرسنا ولا إشي من الميل شاغين تنبيتشا بدلنا عند ذكرتها تقعدوا ملاته إني كنت عند جزء دورو من راسه يا ترى تاني نقدر نمسكن دبزوم يسقى أنت اللي يدف زاوية من بسرق على ودم سقى بالين على استنكر ماشي يا جواني بعد يسبتين بعد والله مو رأس بصراحة التلفزيون نجي سكان يا مكتب لا أكاد يصير جرا باي نادي فتشة جرا كسر جاي مكيس فتشة كيسو ما جرا وان تفيو دفيك كاو كما أنقدر روزي ساني جانا وجت وان تفيو xumurree jirra amma immoo izzafan akkamittiin akka dafee fooliin isaa irraa bahu jechuudha. Maal wanti kun dafee fooliin isaa irraa baasee jechuudha. Xumurree jirra jechuudha.
Arfaan isaaniiyyuu lukkuun afur ingitii amma tana baate jechuudha. Asii kanammoo maalitti goona amma wajjumaan laalla. Shaboon qopheeffannaa. Kanammoo kaara. Loomii jechuudha. Kuni ashaboo itti naqanii jechuudha. Maaliif dafee irraa hin bahu? Sana booddee isa kana itti naqa. Sana booda immoo loomii keenya itti godhanna. Harka umuriin gudiin argataa jira. Rekkasitti itti naqannee booddee laashaana jechuudha. Otoo bishaan itti hin naqin dura laashaana maaliif akka dafee irra galuu lakkisa jechuudha. Sana booddee bishaan itti naqanna jechuudha. Indaan qormaa hojjechiisa. Soomii kana keessa baay'ee ulfaata ishee. Haala akkasiitiin teechisa jechuudha. Inni yeroo xiqqoodhaan booddee inni zafa zafamee jiru kun nurraa hin miiccina jechuudha. Booddee immoo miiccina shabollee booddeetti godhannee hin miiccina siniin jedha. Engidiህ yeroo baay'ee yeroo jennu hundi keenya iyyuu rakkina nutti fida jechuudha. Kanaaf yeroo hojjettanii isin hojjennuuf soomuu hin dandeenyu jedhina kanas hin jedhu ergaan qabu isin kanas isinitti dabarsuu barbaadu maalidha. Kisee hojjettan hojjettaadha. Maxiniidhaan itti godhaa ashaboo jechuudha. Hin qammasina. Maaliif yoo hitti hir'ate hitti himtu sababa jiru biyya keenya keessatti ashaboo sirriitti nyaatu waan ta'eef baay'isuu irraa akkasuu wayya jedheeni warreen barbaada itti dabalata. Ani isa kanan fayyadamu akka kootti jechuudha. Kanaaf eessumayyuu teenyee haala ittiin soomnu mijeeffachuu ni dandeenya jechuudha. Lukkuu hojjechaa akkamittiin soomti jechuu dandeessu jechuudha. Garuu sababa kanaan wantoonni itti fayyadamnu hin jiru sinin jedha. Gammoo itti yaadillee miti har'a garuu ergaa kana dabarsuun qabaa soomii keessatti akkamittiin tokkotti hojjennu warreen jira obboloonni keenya baay'een gara keessatti sila na gaafataniif jechuudha. Tarii warreen isinillee gaafatee jiraachuu danda'a waan ta'eef. Kanaaf isin jedha viidiyoo biraatiin immoo hanga walitti deemnutti nagaan nuuf tura baay'ee isin jaalladha baay'ee isin kabaja like subscribe share gochuu hin dagatinaa.
na jajjabeessaa koomentii jalatti immoo yaada qabdannaaf barreessadha. Yaada keessan naaf fudhadha isiniin jedha. Gamaraatu fakkaadheen viidiyoo hojjetu guyyaa irraa kana isiniin jedha. Kaasuma irratti xumurree jira. Kun booddee miiccamee zafazzafamee bahetti jechuudha. Miiccamee ruuzii isaanii wajjin hojjetame jechuudha. Kaalii hin beektu jechuudha. Kaalii afaan oromootiin hin beeku. Ashaboo fi loomii fayyadamtu jechuudha. Yeroo baay'ee shittaan isaa akkana kan jaallatu jechuudha. Kanaaf jajjabaadhaa hundi keessan waaqayyoon lafa jirtanii si wajjin haa ta'u. Baay'een sin jaalladha. Viidiyoo biraatiin hanga walitti deemnutti ciao isiniin jedheera isin irratti.